Wantoota digdamaa kan sooma hin balleessine. Wantootni digdamman kunniin namootni hedduun sooma kiyya na jalaa balleessa jedhaniitiin kan yaadanidha. Garuu sooma isaanii hin balleessu. Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa, sirriitti dhaggeeffadhaa, hordofaa, waan isiniif hin galiin koomentii irratti gaafadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. wantoota sooma hin balleessine, wantootni armaan gadii kunniin sooma keenya hin balleessan. Inshallah haa ilaallu. Jalqaba sooma keenya wantoota balleessantu jira, wantoota hin balleessinetu jira. Wantoota balleessani kutaa jaaffaa keessatti yeroo dabre ilaallee turre. Har ammoo maal ilaallaa? Wantoota sooma hin balleessine wajjin ilaalla. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. YouTube kana subscribe godhaa. Barnoota diinii keessanii sirriitti hordofaa. Dalagaaleen sooma hin balleessine hedduudha. Inshallah viidiyoo kana keessatti wantoota 20 ibsa wajjin ilaalla. Tokkoffaan janaabaa qabaataniitiin barisiifachuudha. Kana jechuun akkamii? Namni tokko halkan irriba rafeetiin osoo janaabaa arge yookaan haadha manaa wajjin halkan walqunnamtii saalaa gaggeessee osoo janaabaan sun irra jiraate, osoo inni qaama hin dhiqatiin, osoo bariin kan bari'uuti yookaan azaanni kan azaanamuuti illee sooma isaa irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Kana jechuun maalidha? Qaama isaa fedhu osoo hin azaanamin dhiqatuu danda'a, fedhu ammoo erga azaaname boodas dhiqatuu danda'a jechuudha. Yeroon dhiqannaadha maatiriin godhu rakkoo hin qabu. Lammaffaa namni of qabee danda'u haadha manaa ofii dhungachuu fi itti siqeetiin qaama isaatiin tuttuqee akkasii wajjin taphachuu, walqunnamtii saalaa geggeessuu dhabu. Nama of qabuu danda'u yoo jennu walqunnamtii saalaa geggeessuu dhabuudha. Namni of qabuu hin dandeenye kan simmeetiin isaa yookaan fedhiin isaa irra isarra caaleetiin walqunnamtii saalaatiitti jarjaru haadha manaa isaa dhungatuu hin qabu. Yoo ka beekaa dhungatu ta'e akka fedhiin isaa itti dabalu, akka fedhiin isaa itti jarjaru osuma beeku yoo ka dhungatu ta'e, yoo ka dhangala'aan ka isarraa bahu soomni isaa ni badaa jechuudha. Inni sadaffaan qaama dhiqachuu fi bishaan ofitti buusu. Qaama dhiqachuun sooma hin balleessu. Sa'aatii kamiyyuu qaama dhiqachuun sooma hin balleessu. Akkasuma bishaan sammuu ofiitti buusuun, qaama ofiitti buusuun, akkasuma uffata jiisaniitiin, uffata jiidhaadhaan qaama ofii laaffisuun akka qaamni namaa boqonnaa fudhatu gochuun sooma hin balleessu, sooma irratti dhiibbaa hin uumuu jechuudha. Inni afuraffaan yeroo wuduu'aa ol fageessuun maletti bishaan afaanii fi funyaan seensisuudha. Istinshaaqaa fi madmadaa waan jedhamu jira. Bishaan yeroo funyaanitti ol fudhannu yaa'u yeroo akkaataa wuduu'aa keessaa tokko isaa funyaanii yeroo ol fudhannu suuta xiqqeessinee fudhatuu qabna. Akkasuma afaan keessa illee yeroo oofnu akka gadi hin linne suutaan akkasitti oofuu qabna jechuudha. Akkas gochuun wuduu'aa keenya irratti dhiibbaa hin uumu. Inni shanaffaan bishaan afaan keessa dulluqachuudha. Namni tokko osoo afaan isaa goggogee, fakkeenya afaan isaa osoo goggogee dheebuun itti dhagahame bishaan afaan isaa keessa dulluqateeti yoo gaggattuufe ni danda'a. Afaan isaa waan goggogeef jechuudha. Garuu bishaan san gadi dabarsuu hin qabu. Afaan isaa keessa dulluqachuu ni danda'a. Wanti cimaa inni eeggatuu qabu maali? Bishaan sun gadi dabruu hin qabu jechuudha. Inni jaaffaan yoo itti hajaman nyaata dhandhamuudha. Nyaata keessattuu dubartoonni yeroo waxii godhan, yeroo shorbaa godhan, yeroo wantoota garaagaraa godhan, yeroo isa dalagan maal gochuu ni danda'u? Nyaata san dhandhamuu ni danda'u jechuudha. Namni akka anaa kaafaati fakkeenya ka nyaata godhaa hin jirre, ka shorbaa godhaa hin jirre deemeetumaani akkanumaan hajaa malee yoo ka dhandhamu ta'e sirrii miti jedhan. Garuu hajaadhaaf jecha dhandhamuun ni ta'aa jedhan. Garuu gadi dabruu hin qabu. Inni torbaffaan nyaata urgeeffachuudha. Nyaata urgeeffachuun yoo niyyaa isaa hin balleessini, namichi soomu yoo niyyaa isaa hin balleessini yoo nyaata yoo urgeeffatu ta'e sooma isaa irratti dhiibbaa hin uumu, maatiriin godhuu jechuudha. Inni saddeetaffaan siwaaka fayyadamu. Siwaaka sa'aatii kamuu fayyadamuu ni dandeenya. Sa'aatii booda ta'e, ganama ta'e, galgala ta'e, sa'aatii kamuu siwaaka fayyadamuu ni danda'ama. Namoota maal jedhantu jiru? Sa'aatii booda siwaaka fayyadamuun hin ta'u. Sababaan isaallee afaan hafuura kadha'u kana, hafuura kana namarraa balleessaa, rabbiin biratti ammoo hafuura santu jaalatama. Namni jedhaniiti warroota ibsantu jiru. Sirrii miti wanti kuni. Maa jennaan siwaaka yeroo kamuu fayyadamuu ni dandeenya. Inni saglaffaan lilmoo nyaataa kan hin taane fayyadamu. Lilmoo nyaataa yoo jedhu siriinjii yookaan marfee mana yaalaa san jechuudha. Lilmoo nyaataa kan hin taane jechuun kan isa bakka hin buune, fakkeenya gulukoosii. Gulukoosiin nyaata bakka bu'a.
Innuu matammaan isaayyuu kaarboohayidireetii waan ta'eef nyaata isa yoo ka fayyadaman ta'e soomni ni bada. Garuu lilmoo nyaata bakka buutu hin ta'in fakkeenya lilmoo qorraa lilmoolee garaagaraa yoo ka fayyadamu ta'e sooma isaa irratti dhiibbaa hin uumuu jechuu ni ta'a. Inni kurnaffaani lilmoo insuliinii namni sukkaara qabu fayyadamuudha. Namni sukkaara dhibamu lilmoo insuliinii osoo ka fayyadamu ta'e sooma isaa irratti dhiibbaa hin uumuu jedhani. Kanaaf namni sukkaara qabu lilmoo insuliinii san fayyadamuu ni danda'a. Inni 11ffaani yaalaaf jecha dhiiga kennuudha. Osoo namni tokko dhibamee mana yaalaa deemee achi booda dhiiga isaa saampilii osoo irraa fudhatuu barbaadanii dhiiga isaa osoo ka kennu ta'ee soomni isaa hin baduu jechuudha. Maa jennaan soo qaama isaa irrattis wanti dhiibbaan dhufu waan hin jirreef jechuudha. Inni 12ffaani ancuufa liqimsu. Ancuufa jechuun ni beektuu kaafaan keessa jiru kana akkeen ammoo ka keessaati. Akkitaa ka jedhan ka keessaa dhufu sanii ancuufni rakkoon qabu sooman balleessu. Garuu akkeeni ulamaa'iin tufuu qabaa jedhan. Warri inni balleessa jedhanillee ni jiru. As ol akkee tufuu qabna. Ancuufa ammoo miraaqii ka jedhamu gadi liqimsuu ni dandeenya jechuudha. Garuu walitti tuullee afaan keessa walitti tuuchinee yeroo takka sabsabbe gooneetiin gadi galchuun sirrii miti jedhani. As ol maaliidha? Ancuufa liqimsuun ni ta'a. 13ffaan balaa garagaraatiif nama dhiigni irraa argame. Namni tokko balaa garagaraatiif jecha dhiigni osoo irraa argame nama dhiigni irraa argame balaa garagaraatiif jecha soomni isaa hin badu. Fakkeenya ni kufee miilli isaa dhiige yookaan harki isaa wayii bu'ee dhiige yookaan funyaan isaa funuune yoo akkana ka ta'u ta'e soomni isaa hin baduu jedhan. Garuu beekaan yoo of dhiigsu ta'e beekaan yoo of funuunsu ta'e soomni isaa baduu danda'a jedhan. Sababa kanaaf namni tokko balaa garagaraatiif jecha osoo dhiigee soomni isaa hin baduu jechuudha. Inni 14ffaani madaa garagaraa irraa yaalamuudha. Namni tokko osoo madaan fakkeenya miilli isaa madaa qabaatee yookaan harki isaa madaa qabaatee osoo yaala garagaraa fayyadamee yookaan yaala mana yaalaa ta'ee takki yaala ufumaa isaatii yaala aadaa garagaraa osoo fayyadamee sooma isaa irratti dhiibbaa hin uumuu jechuudha. Sooma isaa waan balleessu hin qabu. Inni 15ffaani ijaa fi gurraaf qorsa fayyadamu. Xabbitaa ka jedhamu jechuudha. Xabbitaa fakkeenya ijatti yookaan gurratti osoo ka fayyadamnuuti sooma keenya irratti dhiibbaan dhufu hin jiru. Soomni keenya sirriidha jechuudha. Fayyadamuu ni dandeenya. Inni 16ffaani kuulii akkasuma qibaatii garagaraa hinnaa fi shittoo dibachuu. Wantoota kanneen dibachuun sooma keenya hin balleessu. Kuulii ijaallee dibachuu dandeenya. Qibaatii garagaraa illee dhadhaa hinnaa shittoo bakka wantoonni kunniin sooma keenya irratti dhiibbaa hin uumanii maatariin godhanii jechuudha. Fayyadamuu ni dandeenya. Inni 17ffaani nama guyyaa rafee janaabe. Namni tokko osoo guyyaa rafee janaabaan irraa argame soomni isaa hin badu. Ka sooma balleessu kamiin akka ta'e barnootota asiin dura dabran keessatti ilaallee jirra. Ilaaluu ni dandeettu. Namni garuu guyyaa rafeetiin janaabaan irraa argame soomni isaa hin badu jechuudha. Inni 18ffaani saamunaa, shaampoo fi signaalii ilkaanii san fayyadamu. Wantoota kanneen fayyadamuun sooma keenya hin balleessu, sooma keenya irratti dhiibbaa hin uumu. Saamunaa fayyadamuu dandeenya. Shaampoo garagaraa ka mataa ta'ee ka qaamaa kamuu shaampoo jiru kamuu fayyadamuu dandeenya. Akkasuma signaalii ilkaaniis fayyadamuu dandeenya. Signaalii ilkaanii kanarratti wanti hubatuu qabdanii wanti beekuu qabdan maalidha? Signaalii ilkaanii kana yeroo fayyadamu gadi taruu hin qabu jedhani. Gara keessaa gadi taruu hin qabu. Tufuu qaba. Yoo kan gara keessaa gadi dabru ta'e sooma isaa irratti dhiibbaa uuma soomni isaa jalaa baduu danda'a jedhani. Inni 19ffaani ilkaan buqqifachuu. Ilkaan buqqifachuun ni danda'ama. Garuu dhiiga san gadi liqimsuu hin qabu gadi tufuu qaba jechuudha. Dhiigni sun yoo gadi liqimsamu ta'e soomni isaa ni bada. Eeggatuu qabna jechuudha. Inni 20ffaa fi inni xumuraa rifeensa murachuu rifeensota garagaraa fakkeenya rifeensa naannoo qaama saalaa jiru kabobaa rifeensa mataadhaa kanneen haadachuun murachuun ni ta'a. Namni dhoorgama jedhu jira. Akkasuma filachuun illee ni ta'a. Hin dhoorkamuu jechuudha. Akkasii wantootni kunniin sooma keenya irratti maatariin godhan sooma keenya hin balleessan yoo wantoota kanneen illee kadalagnu ta'e soomni keenya hin baduu jechuudha. Waan isiniif hin galle inshallah koomentii irra gaafatuu dandeessu. Barnoota diinii keessanii haala bareedaa amma barattan kanaan barachuudhaaf yuutuubii kana subscribe godhaa. Tiiktookii keenyas fooloo gochuudhaan teelegiraamii irratti jooyin godhaatiin chaanaalii kana hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.